Mootummaan Itiyoophiyaa biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya uummataa eegsisuuf itti gaafatama irra jiru hojiirra oolchuu qaba jechuudhaan gumiin dhaabbatoota amantii kan Itiyoophiyaa kaleessa hubachiisee jira. Biyyattii naannoo tokko tokkotti keessumaa Oromiyaa keessatti torban dabre tasgabbii dhabinsaaf walitti bu'iinsa uumame ilaalchisuudhaan ibsa kana baase gumichi. Abboota amantii ibsa kanarratti hirmaatan keessaa lama jaallanneen dubbistee jirti. Tokko pirezidaantii gamtaa waldoota warra wangeelaa Itiyoophiyaa Paaster Tsaadiquu Abdooti. Akkana jedhan. Hagammaatii wajjumaan jiraanne amma immoo rakkoo illee yoo jiraatu wal mariitti nurra jira. Malee amantootaan wayiin sanyii kiyya kanaa miti jedhee walitti bu'uun waan ta'u miti. Kitaabni illee kanan ajaju. Waan kitaaba ajaju wal jaalachuurraa wal kabajuun jira jenneen kana akka abboota amantootaa namni akka dhaga'uuf ka'a. Iddoo tokko tokkotti walitti bu'iinsa lafa uumameetti attamitti ilaaltan isin? Amantiilee gosallee fakkaattisanii namni akka walitti bu'uuf nama hojjetu jira malee amantoonni kun hagammaa walumaan turan. Simple conflict amantoota keessatti galuu hin danda'a. Kuni waan faanii godhaniiti namni akka walitti bu'uufi warri hojjetu waan jiruunitti fakkaata. Kana ka beeku waaquma. Wal jaalaluutti wal kabajuutti nu wayya malee walitti buunu eenyummaa moo hin danda'u kana. Akkuma biyya kunoo Sooriyaa kan Liibiyaa akkanata warra ta'isan taanuu yoo barbaadne malee tasgabbummaan nu bira jira wal caqasuun nu bira jira waliin jenna. Yeroo walitti bu'iinsa akkasii uummata gidduutti uumamu gama bataskaanaa yookiin gama masjiidaa goranii gar tokko duwwaadhaaf iyyachuun kun waan sirriidha? Sirrii miti kun. Warri wangeela amantootaa kun manni kennaa manni itti sagannu gubatuu yoo jammari ammaan isa ture jira. Nu tasgabbii godhanneeti namni wanna kana godhu uf xiqqeessa malee nu xiqqeessu jenneeti. Warri biraa ammoo warra kiristaanaaf islaama jedhanii amma bakka lamatti yoo addaan nu godhuu barbaatanii kun rakkoodha jechuudha. Biyya irratti illee rakkoodha. Tokko hunda caalee hunda gadi buusee ofinnaa ammoo tolchee deemuu hin danda'u. Wal kabajuun wayyaa eenyummaa uumuu hin danda'u. Wal ta'uun nuti ta'a jennee kan dubbannu malee tokkummaafuu hin ijjineenu. Mana amantootaa tokkichummaa eenyutu haa ta'u tokkummaatu qabuun barbaadu. Namni koo yoo wal tuqee wal lale garamitti deema. Like a refuge. Mana amantootaatti fiilatti minam bakka amantootaa tuquun seera miti. Wanna ta'u miti. Wanni kun waaqayyollee wanna jaalatu miti. Kana dhiisuun nurra jira jenna. Amma namoota isin dhaggeeffataniif dhaamsa maalii dabarsuu barbaaddu? Dhaamsi ani dabarsu yoo addaan wal dinne hin diigamne. Wal ta'uu nurra jira, wal jaalachuu nurra jira, wal kabajuu nurra jira. Waaqi nu uume namni namummaanii tokkichuma. Namni namummaa wal qixxu. Wal kabajnee, wal jaalannee, walii dhiifnee, wal taa'uu jajjabeessuu nurra jira jedha. Gama kaaniin hoogganaan mana marii dhimma Islaamaa Oromiyaa akkasumas miseensa ulamaa'ota federaalaa akka ta'an Sheekh Hajii Ibrahim Tufaa akka ibsanitti. Anillee achuma turee warra ibsa kenne keessaa tokko hawaasni keenna biyyattiin teenna biyya sab'aa fi sablammii biyya ammootu amantoota baay'ee biyya qoonqi baay'ee dubbatamuudha. Kanaaf tokko tahuu qabnaa nageenyi biyya keennaaf barbaachisaadha. Biyyi keenya nagahaaf dursa haa kenninu. Akkasuma immoo biyya nagahaan turte nageenyi keenya cimee itti fufuu qabaa. Tokkummaan keenya cimee itti fufuu qabaa. Rakkoon amma mul'atu kun karaa nagahaatiin dhumatuu qabaa. Mootummaanillee immootu olaantummaa seeraa mirkaneessuu qabaa. Lubbuu baddees qabeenya badees namni hidhamee yookaan immoo madaahes adda baasee jala bu'ee hawaasa kanaaf ibsuu qabaa. Karaa kanaan nageenyi qubatuu danda'a. Nageenya hundi keenya nagaaf wardiyaa haa taanu kan jedhuudha. Iddoo tokko tokkotti walitti bu'iinsa uumame amantiitti hidhuun jira. Isa kana maal jedha ibsichi mormeera? Biyya keenya keessatti lolli amantaa walitti bu'uun amantaa gonkumaa hin jiruudha. Kaayyoon akkanaatif karoorri akkanaatif biyya keenya keessatti Oromiyaa iyyuu miti Itoophiyaa keessattuu nuti abbootii amantaati. Abbootii amantaa kamiyyuu wajjin wal jaalalaan wal kabaja'aan wal gargaaruudhaan waliin hojjenna wanta taheef
hawaasni gad'aanullee akkasitti haa hubatu jennee gorsaa jirraan ala wannummaan amantaa walitti bu'ama jedhu tokko hin jiru. Namni dharaa garuu micciiree lola amantaa fakkeessuuf yaaluun ni jira. Gochi sun immoo gocha dhugarraa fagaateedha jennee jirra. Uummataaf dhaamsi dabarsitan jira. Uummataaf dhaamsi dabarsu tokko ta'a jechuun nagaa irratti tokko ta'a, waltaa irratti tokko ta'a, mootummaa jalaa awwaachuu keessatti tokko ta'a, misooma irratti fuula keessan deebisa, gosaa fi biyyaa fi naannoo fi qoonqan wal qooduu dhiisa. Hundi keenya carraa kanatti fayyadamnee ce'umsa kana akka galmaan geennu hundi isaa katari dhiifama walii godhee kaafe immoo tokkummaadhaan wal mariidhaan akka itti fufu. Mootummaanillee akkuma dura jenne san ol'aantummaa seeraa akka kabachiisu isuma kanan dhaama. Abbootiin amantii kaleessa ibsa baasan kun walitti bu'iinsa uumameen kanneen lubbuu ofii dhabaniif gadda guddaatti dhaga'ame ibsuun firaaf maatiif jajjabina hawwanii jiru. Jeeqamsaaf tasgabbii dhabiinsa kanneen kakaasan seera duratti akka dhiyaatan hawaasnis keessumaa dargaggoonni seeraaf buluu akka qaban hubachiisan. Itti gaafatamtoota sadarkaa federaalaa fi naannoo gidduutti wanni muddamsii fakkaatu mul'ataa jiru nagaa fi guddina biyyaaf bu'aa waan hin buusneef jecha sadarkaa guutuu biyyaatti walta'iinsa jajjabeessuuf jecha walii wajjin hojjechuu akka qaban hubachiisanii jiru.